Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duulaa cichoomina kaayyoo jedhu erga labsii as torban sadii lakkoofseera. Torban sadii kana keessattis gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana maafiyaa Abiyyi Ahmed irratti fudhachuutiin yeroo ammaa kana biltsiginnaa yaaddoo hamaa keessa galchee jiraachuu beekameera. Dabalataanis meeshaalee gurguddaa kanneen akka bireenii, dishqaa fi akkasuma isnaayipariiwwan garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo garee faashistii Abiyyi Ahmed irraa yeroo ammaa kana hiikkachaa jira. Kanatti aansuun gabaasaa tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qaban isiniif dhiyeessinaan nu faana tura. Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti WBO diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'een guyyaa kaleessaa amajjii 20/2025 Aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Adaree Leephoo jedhamu keessatti guyyaa walakkaa sa'aa 7:16tti mooraa diinaa loltoota biltsiginnaatti marsuun rasaasaan akaayee baarudaan macheessee torba irraa boqachiisuun sagal madeessee mooricha keessaa baqachiisee baasu meeshaalee waraanaa hedduu irraa boojuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Loltoonni PP baqatanii mana hawaasaa keessa dhokachuun namoota manaa ba'uu dhoowwanii hanga WBO'n achi deemutti tonanii humna birmannaa eeggachaa turuun barameera. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoon kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursii keessatti diina adabeera. Abdii fi gaachanii uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuun biiftuu barii bilisummaa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf Aanaa Arxummaa Fursee iddoo addaa bakka jaa jedhamutti sa'aatii 5 irraa eegaluun ergamtoota murna biltsiginnaa waliin taasiseen hedduu ishee du'aa fi madoon adabee of keessaa deebiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa miidhaqanyiitti lukkeelee diina irratti haleellaa banee tarkaanfii fudhateen du'aaf madoon adabuu beeksiseera. Reef gaachanii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee waraana biltsiginnaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii ulfaataa fudhachuu jabeessee itti fufeera. Koromiiwwan birgeedii bakakkaa guyyaa har'aa ganamaan godina lixaa shaggar aanaa miidhaqanyii bakka addaa Shoolee jedhamutti loltoota Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen lukkeelee diinaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu fi meeshaalee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jiraachuu ajajaan birgeedii bakakkaa beeksisee jira. WBO'n godina Arsii lixaa aanaa gada Fasaasaa keessatti diina du'aa fi madoon adabee reef gaachanii uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti bakka cufatti fudhatu jabeessee itti fufeera. Jajjabeen WBO Cibraan Jaalladhii Gammadaa Leencotni Gaara Cilaaloo maqaa sakatta'iinsaa WBO jedhuun waraana faashistii PP godina Arsii lixaa aanaa gada Fasaasaatti bobbaate uummata hiraarsaa turte tarkaanfii boonsaa irratti fudhachuu beeksiseera. Haaluma kanaan dheengadda gootichi sabaa WBO'n gada Fasaasaa ganda Hulluuqoo iddoo addaa Asaabaal jedhamutti ergamtuuwwan biltsiginnaa osoo isheen maqaa sakattaa WBO jedhuun oliif gadi joortu rasaasan goolee loltoota hedduu du'aa fi madoon irraa adabuun gara magaalaa isheen irraa dhuftetti deebiseera. WBO'n godina Baalee Bahaa aanaa Koloob Sororaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Reef gaachanii uummata Oromoo WBO'n Cibraa Madda Walaabuu diina maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaatee uummata nagaa maqaa garaagaraa itti moggaasuun hiraarsaa jirtu irratti tarkaanfii gurguddoo fudhachuun miidhaa irraan ga'uu itti fufeera. Haaluma kanaan kormiiwwan kibba bahaa Oromiyaa jajjabeen baddaa Baalee loltoota impaayera Itoophiyaa jalatti hawaasa afaan qawween bulchuuf dhamaatu godina Baalee Bahaa aanaa Koloobaa Sururaa keessatti rasaasan akaayee baarudaan macheessuun loltoota tiksitoota teessoo Abiyyi Ahmed hedduu du'aa fi madoon adabee gargar tamsaasuun gara magaalaa irraa dhuftetti deebiseera. Lola sana irraa kan hafte isintuu WBO'n lolchiisaa jira jechuun yeroo iddoo lolaa irraa gara magaalaatti deebitu namoota daandii gubbaatti argite hedduu reebaa turuu gabaasni achiin dhaqqabe ni addeessa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa tokkee kuttaayitti loltoota biltsiginnaa haxxeetti du'aa fi madoon adabee reef gaachanii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo itti fufiinsa erbuu duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii laalessaa lukkeelee diinaa irratti fudhachaa jiruun bakkeewwan adda addaatti injifannoo gammachiisuu fi nama boonsaa fudhachuu itti fufeera. Akka kanaanis lixa shaggar aanaa tokkee kuttaayee jajjabeen loltoota biltsiginnaa haxxeetti hedduu biyyee nyaachisee du'aa fi madoon adabuun meeshaalee irraa hiikuun beekamee jira. Leencichi Abdii Sabaa kun uummanni Oromoo fuulduree isaaf abdatu guyyaa har'aa ganamaan koromiiwwan birgeedii lixa shaggar aanaa tokkee kuttaayee ganda Xaamaa'ii jedhamutti lukkeelee biltsiginnaa irratti haleellaa baneen hedduu battalatti rasaasan gombisee biyyee nyaachisuun meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jiraachuun ifoome.
ibsameera. Daandii cirracha gurraacha guddicha Gudar Finfinnee geessu irratti leencotni ija barbaadaa birgeediin abiddaa tarkaanfii laalessa siree fi tokko irratti fudhateen guutummaatti daaraa botoroo gochuun loltoota battalatti sagal boqachiisuun AKM 9 boombii F1 fi rasaasaa 1500 dugda ishee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhee jiraachuun ajajaan birgeedichaa beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa keessatti diina du'aaf madona dhabuu beeksiseera. Mirree gaachanni sabaa woboon Cibraa Jaalladhii Gammada diina maqaa sakattaa woboo jedhuun bobbaate guyyaa kaleessaa godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa ganda Heeban Dhubboo keessatti haxxeettiin loltoota teessoo Abiyyi Ahmad ittisuuf joortu loltoota sagalirraa boqachiisuun torba yoo madeessu qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ittuma fufuun aanaa Muunessaa ganda Heeban Dhubboo magaalaa Kallachaa mooraa ishee keessatti itti marsuun korommiiwwan kibba bahaa waraanaa faashistii maqaa nageenya eeguu jedhu bobbaate uummata nagaa dhorkaa turte rasaasa naqaa'ee baardaan macheessee sagalirraa boqachiisuun 11 madoo dandamii hin qabneen adabeera. Tarkaanfiin woboon fudhatu jabaatee itti fufa.